Madaala addunyaa. Akka namaatti waa'ee addunyaa kanaa waan hin yaadne qabna jennee dubbachuun ulfaataa natti fakkaata. Dhalli namaa maal hin yaadne? Waan hin barbaachifne hunda yaadaa oolla. Sammuun akka ittiin yaadnuuf nuuf kenname waan ta'eef baga yaadne. Yaaduun mataa isaatti rakkoo hin qabu. Yaadni keenya garuu yaada qofa ta'ee hin hafu. Wanti yaadne hojiitti jijjiirama. Hojiin namoota tokko tokko immoo raajii namatti ta'a. Waanuma yaaduu hin qabne yaada. Waanuma dhiphisuu hin qabnetu isa dhiphisa. Wanta ittisuu hin dandeenye maaliif ta'a jedhee falma. Addunyaan kun akka fedhii fi hawwii isaatti akka deemtu barbaada. Fakkeenyaaf namni bifa akka koo hin qabne maaliif uumame jedhee jibba. Hojii uumaa mormuun sanyii fi bifaan qoodee wal fixa. Garaagarummaa balleessee wanta hunda tokko gochuu barbaada. Uumama lafa kanarra jiru hunda fedhii dhuunfaa isaatiin madaala. Hundumaa maksee waan tokkicha jaalatutti jijjiiruu hawwa. Sababa kanaanis wal dhaba. Waan hunda keessatti wantoonni waliin faallaa fi wal dorgoman jiraachuun isa dhukkuba. Akkamitti qaamonni wal morman jiraatan jedhee dhiphata. Garaagarummaa san dhabamsiisuuf wareegama hin barbaachifne kafala. Yaada isaa dhugoomsuuf addunyaa keessa jiraatu goola. Namoonni maaliif akka akkas yaadan na dhiba? Ana akka dhuunfaatti namootaaf gorsan qaba. Qaamonni wal morman lama jiraachuun jibbinaa. Sababni isaas osoo yaadni wal faallessuu fi waliin dorgomu jiraachuu baate addunyaa kanarra jijjiiramni hin jiraatu ture. Wal dorgommii fi wal falmuun yaada faallaa kun madaala addunyaa eeguu keessatti qooda olaanaa qaba. Namoonni gaarii yaadan yookaan optimist wayita xiyyaara nuuf kalaqan, namoonni gadhee yaadan yookaan pessimist paaraashuutii nuuf kalaqaniiru. Kanaafuu yaadni lameenuu guddina dhala namaaf gumaacha qaba. Waan jedhu bakka ta'etti dubbiseen ture. Kun yaaduma dhugaati. Mee addunyaa kana humnoota fi haalota wal faallessaniin alatti yaada. Kalaqoonni lafa kanarratti agarru baay'een osoo faallaan jiraachuu baate waan hin yaadamne turan. Dhalli namaa qaaman dadhabaa osoo ta'uu baate waa'ee meeshaalee waraanaa fi qonnaa kalaquu fi bakka tokko qubatee jiraachuu hin yaadu ture. Gama biraatiin sammuu cimaa wantoota walxaxaa yaaduu danda'u osoo qabaachuu baate hawwiin gubbatti kaafne kun dhugoomuu hin danda'u ture. Jaldeessi akka namaatti yaaduu waan hin dandeenyeef malee jireenya tasgabbaa'aa fi wabii fooyya'aa qabu jiraachuu waan jibbu natti fakkaatu. Gama biraatiin waaqnuu wantoota akkaataa wal faallessuun wal utubuu danda'anitti uume. Humnoonni uumamaan osoo wal faallessu yookaan inershiyaa wanti jedhamu jiraachuu baate maashinoonni lafarratti arginu tokkollee uumamuu hin danda'an turan. Humnoota wal harkisanii fi wal dhiibantu waliin qindeeffamee maashinoota sochoosa. Waaqayyo osoo akkasitti uumuu baate waa'een industirii fi teekinooloojii hin yaadamu ture. Hundumaa olitti immoo waa'ee humna harkisa lafaa ni yaadattu jedhee yaada. Osoo humni kun jiraachuu baate addunyaa kanarra jiraachuun akka hin danda'amnes ni beektu. Osoo humni harkisa lafaa jiraachuu baate dhaabbannee deemuu hin dandeenyu ture. Humni aduu kan dachee harkisu fudhatee nu guba ture. Humni harkisa lafaa fi aduu jiraachuun lafti kun adeemsa ishee eeggattee akka naannoftuu fi wantoonni isheerra jiranis tasgabbaa'anii akka ta'an godhe. Kanaaf humnoota wal morman hin jibbinaa jedha. Wal dhiibuu fi wal harkisuu isaaniitu madaala uumamaa eegee jira. Faallaan jiraachuu baannaan addunyaan kun ni goolamti, ni diigamtis. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa.